ati amma tanatti masdhagaa jiru uccukeena miccitaa waan hojjettaa la aha ani saratanya keetti jechuudha kaas biratti mee agarte yaa keena saratanya ani mana ko kanaafuu waan gawar keessa qofamu obsi eeggadhu ni deemta namni asii si'an bifatu hin jiruuti amma reefuna gale jechike idaati sobdeeti warri kiyese furadhaa jumcoto fudhachuun jaalate sobdeeti yoo tanoo sibil bilanu ati isaan wajjin haasa'ee fixee jira maaloo mirrishee jetta malee ittaasaan jirtu warra Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenya egaa daawwattoota keenya har'a abdiirratti piraankii ajaa'ibaan dalagaafanii piraankii ati dalagdu piraankii akkamitti piraankii maalii jettanii nagaafachuullee mala inni maal yoonnaan jettan abdii warra koo bira maaliif dangalchine maaliif warra koo wajjin nannararsine har'a boru maa jettaa maa inni rakkoon saayii jedheen sireesii ta'ee gaafadhaani egaa waan jedhu walumaan daawwannaa maalan beekaa miti waan amma inni jedhu egaa daawwattoota keenya akkasin jedhee maal akka inni naan jedhu baruufan fedhe akkanumatti akka qallitti araarsuun deemanii maa inni rakkoon jedhaniitu waa baay'ee jira nama araarsuudhaaf gati ta'eef hin beektu kana isinitti inni immoo egaa daawwattoota keenya akkas jedhetan piraankii ajaa'ibaa irratti dalagaafanii dhugaa dubbachuudhaaf warra bira fagaatanii jiraachuun baay'ee namatti ulfaata garuu immoo sanuummoo dhiira bira dubartii ta'ee baay'ee namatti ulfaata ture garuu abdii nama akkasii miti dhugaa dubbachuudhaaf akkanumaan isa sobaa isa jajuuf osoo hin taane isa dhugaatamaan isiniin jedha daawwattoota keenya egaa amma osoo inni dhufin bakka inni naagarretti kaameeraa kana dhokseen waan inni naan jedhu walumaan daawwannaa egaa nagaannaa tura. Sen. Morning. Kamulte. Good afternoon. Kamulte. Naga. Naga. Telegram. Maal? Time. Maal? Ina batari abaji soya. Ta'ee maalu matti ta'ee af jira maal? Ma taate mara dad. Basa kanuma. Lafu ma taatemo. Hojiidha. Maal sin qarqarraa hin ture maal waa binaare. Nu gargaarta. Rabbumaan nama gargaaru malee. Sirriidha ka waan rabbi caalee maaltu jira miti. Keenya ammoo taate. Mee muddamtaa akkam? Akka muddamu maali? Muddamtaa? Kastaanaan waa si gaafadhaafanii. Akkuma akka waanuma beekamu. Ani bakka waan irraa irratti illee jiru mana kana keessatti garuu dubartiin akkuma beektu warraan bareeddi hin beektamti sila. Na bakka arra boruu jettaa sinanuma naan jettaa dhugaa dubbachuuf sitti tolullee dhiisuu danda'a sa'aatii argachuu dhiisuu dandeessa yookiin bakka haalli jiruuf jireenyi sitti mijachuu dhiisuu danda'a hin beekamu garuu akkasumas haa ta'uti. Itu akka kiyyaa tootti naa mudditee natti tola. Natti tola too naa mudditee. Jechuun naa mudditee jecha? Naa mudditee osoo hin taane naa mudditee akka maal yoo jette maatii koo waliin yeroo mara sinna araarsaa naan jette malee naa araarsuu kee kana argaa hin jiru. Kanaafuu? Ani immoo bakka warri koo jiru sana bakka gahuun fedha. Kanaas warri kan kee bakka hojii akka jiru hin beektaa? Bakka hojii isaanii hin beekaa? Akkuma taate yaaffattee ka lamaan yaaffadha yaa kee anamma kalima sitti nimne kalima sin jedhan maatii kan keetii bilbilee wajjin haasa'ee jira sin jedhe moo hin jenne naan jetteertaati naan jenne sin jenne garuu akkuma taate ta'iti bakka waa kana na wajjin rakkattee tana naan dadhabdu akkuma taate ta'itu ani bakka warra koo wajjin araaramuuf fedha warra koo biratti deebi'uuf fedha hanga isaan dhufaniif eeggattamoo na eeggatture bakka biyyi jiru kun biyya namaati malee biyya kennaa miti. Hojiirra jiraniin beektaa? Sirriidha. Tayyib na bira jirti mittiin tun jennaan itti gammadanii jiranii isaan. Jechuun yaani badii ati daladdellee guutuu tokko naa himaniira ati natti mul'ee dhabaattu. Maal kan kaasanii dhiisi kaasanii dhiisi. Ta'u garuu ani yaadni koo bakka maatii koo wajjin maaraaramuuf fedha qabayyatti akkuma gootee maatii koo wajjin araarsu hin dandeessu ati? Har'a moo?
arras hin jenne waan arrafaanii miti mee waan maa dura adda si baasa sin jedhe na araarsi naan jette si araarsa sin jedhee jiraami naan jettee hirtame garuu jechuun bakka harraa boruun kun garuu itti naa muddii shaggaatti bakka jechuun na araarsi ka bakka ati na araarsu hin dandeessu qoy ati maaltu si muddamsiise jechuun ani maatii koo bira deemuun fe'a kaan maal asin maal maatii koo yaadeen yaaduu hin danda'u maatii koo maal yaadii eentu sin jedhe maal taate sitti naa himmaa waan tu hin jiru garuu hanni warra koo biraan deemaa abbaanis maanis baay'een yaadeen kanaafuu na araarsuu qabda dirqama har'a boru osoo hin jedhin dafitoo lakkiin ta'uun joon haraaramuu feetii mana toldee'uu feetii kanaafuu akkuma ta'an taatoo wal akkana deebi'aa jedhin ta'u rakkiyyatti sitti bilbilaan moo rakkoo jira qoyaati maaliif har'a boru yeroo hundaa qoyimee simudda esman callisaa qoyimee bakka jechuun baay'ee rakkisaa jira eetuman obsee sin jedhee kanaafuu immoo tana takkitti na hojii rakkaa sin jechaadha. Amma obsaan eeggattamuun eeggattudha. Obseen irra darbe kaa maal godhadeen? Kalaas warra keessa amma dirqiin as fidaariyaan. Dirqiidhaan fidii miti garuu na araarsi ka bakka araaramuuf fedhaan. Kanaafuu obsitee eeggatte. Yoo obseen eeggadhu. Obsee hanga hoomittan eeggadhu. Dhageeffadhu kaan obseen eeggadhu. Jarjaree jira maal waan jettu taate har'atti yaani isaaniin as dhalaa anaaf jecha akkana ta'an jedhu mana kun argattee zana jettee jiraata artame keessa zana jedhi jira zana jedhee jiraachuu sun taane ani warra kiyyaan alatti zana jechuun danda'u kaan haay andi warra koo yaada halkanii guyyaa nan yaadana nu gamalaan warra kiyyaan yaada jira gatii ta'e faati akkuma taate ta'itoo warra koo wajjin araarsuudhaaf yaani akkana ta'e jedhiitina waan an sila ta'u qabu warra keetti walitti araarsu maal ta'u qaba isaan asuusisuu qabda ka haala gaariitiin akkana mucoon sin araaramuu feeti gara manaa galuu feeti jedhetu mika waan jiru ifaan ifatti ittimi kabraawo tamam jedhin bakka dukana kana araaramna rakkoon qabu sin biraa ta'u lakkiin ta'u jedhin bakka waan matee jedhin yookiin fedhullee jedhin na bira akka teessuuf fedhu jedhin situna warra na bira akka ta'e akkam godha jedhare Nara singel ol. La na bira akka ta'eettuun fedhuuti akka maataatu mootiin jedhanii ta'e. Ani warra keessaniin na bira ta'eettuun fedhuudhaan. Fudhadhaadha. Ofitti dee fadhaadha mucoon sin yaadaa jirti yoo jetteen warra kiyya usin jedhan ati sobdee akkanatti fakkaatu taate rakkoon qabaatee su mucoonni yettaan malee warri koo akkamitti taana wobsanii. La ani osoo ta'e dhageeffadhu nama dhugaasii dhageeffadhu osoo mana kanallee teette. Waggaa guutuullee osoo ta'etti natti tola tokkoffaa haga ati dhufte uffata kiyya naa miicaartaa nyaata seeraan naa godhaartaa manni keenya xuraa'ee hin beeku dura turiidhaaf ol seensisu manni keenya waa hunda nuu godhaa jirta. Hai idaa xiqqimii keetiif akkas bira taa'uuf feetee ati maatii kiyyaa naa dhageeffadhu naa dhageeffadhu kamaa sii galaaraa miti yaani ana na fayyadaa jirta osoo waggaallee teette ana natti tolaa wanni ati namiitu hin jirtu nyaataa dhugaatii kan keeti waan wannummaa ta'etti namiitu hin jirtu anas hibbee hoo jetteef jechaadha kanaafuu waan gawar keessa qofamuuf obsi eeggadhu ni deemta namni asii si hambifatu hin jiruuti amma reefu naa gala jechi kee itti haati sobdeeti warri kiyyeessa fuudhadhaa jumcootoo fuudhachuun yaalatti sobdeeti yoo ta'u si bilbilaan waati isaan wajjin haasa'ee fixee jira maaloo mirrishee jetta malee itti haasa'an jirtu warra kiyyetti miti. Akiitti bilbilaan itti haasa'ee jira. Osoo taasutti yaadni kun tasaa afaan si baatee ammatootti yaadin. La an sinjib dhageeffadhu an wanni tas afaan hin baane ittuma yaadee dubbadhe ati as taa'uun ati fakkeenyaaf ati ilmoo dubartiidha yaani ceemuu dandeessaa akkamitti mana dhiiraa taa'a jettee ceemuu waan dandeessuuf ani yoo ati na bira waggaallee teettee nan ceemisiistuu sitti hin fakkaatin jecha maal. Akkasumatti xiqqimii keetti jetteeti bu'aa keetti jetteeti idaanii kana nu huccuu miiccuuf kanaaf akkanas taa'uu feeta malee asuma taa'uu kiyyaan feetu dursumsaatu jechuudha lala agartee ani amma ani yaada kiyyaan dubbachaa jira ati yaada kee tasa baaste tas sababni ani dubbadhe ati garantaan nama neekee garantaan inni miti mee ati amman tanatti mas dhagaa jiru huccuu keenyaa miccitaa waan hojjettaa ani saratanyaa keetti jechuudha kaas biratti mee agartee ani mana keenyatti waa takka harkaan tuqeen beeku mana kana dhuguma saratanyaa si ta'eera dhugaa keetti saratanyaa naa taa'aa jirta nakka balii akkas taanaan gaaddisee maal taate maal jechaa jirtaree yaa kee anna gargaaraa ta'a osoo mana kana waggaayyuu teettee an sirraa hin gammada malee si jibbuu jedhee buhaa kee
keetii an saratanya kee ta'e kaa kana ichaarta Gaaddisee meenaati dhaggeeffadhu. ifaan ifatti saratanya keetii naan Amma ichaarta dhaggeeffadhu kaa. Maal Amma dhaggeeffadhu? warra kiyya ammaa waliin araarsiin jettee jiru. Ani Dubbii gabaabaa siima. Maal araarsiin jettee jiru? Si araarsaa yeroo isaan dhufan bakka isaan jiranitti itti dhaquu hin danda'u. Yoo isaan dhufan si araarsaa lakki taa'ee hin danda'u yoo jettu bakka mala laallattee jirtu jiraate deemuu dandeessa kanuma. malee sinnaaraasuu jechuudhaaf kanaan jala buufatu beeka. Dhaggeeffadhu si araarsuu miti atama bifa faallaa akka deemaa turte argee kanaafuu waan kanuma siin jedha. Ani faallaa deemaa jiru warra hojiin na araarsii jennaan lakki na bira teessaa hojjechuu qabda. Huccufaa namichi tanaan jettaa keessa dabartee an salaatenyaa na godhachuudhaaf yaati. Ana akkas hin jedhe. Jettee maarree kanarraa akkamti jetta qoyaati. Qo'ati ganama dubbiin hin barbaachisu nagaan oolee. Dubbii jette tana saafaan si baata tana beektaami kaattaami. Egaa daawwattoota keenyaa baay'ee natti gaddee natti aaree na biraa deeme. Egaa akkuma agartan piraankii ajaa'ibaa tan isarratti dalagee garuu an piraankiidhaas hin jenneeni maatii koo waliin na araarsuudhaaf yaada hin qaba qophaa'ee jira. Garuu maatiin koo wajjaadhaaf akka deemanii bakka fagoo jiran hin beektu. Inni immoo achi hamma isaan dhufaniitti achi dhufan malee immoo maa gochuu hin danda'u innis rakkoodhaas biratti. Isaan dhufan malee maa gochuu hin danda'u gadi ta'eef garuu immoo dhiyeenyatti dhufaa jiru isaan dhufu inni araaramna nu araarsu waaqni yoo jedhe heeyyama waaqaa yoo ta'e garuu ani ammaan tanatti immoo akkamitti nan araarsina utumaan beeku akka nama hin beekne ta'ee itti jaalladhee oolan baay'ee natti gaddee maali mucoon akkanaatu hin dheedheetumaan natti aaree. Egaa daawwattoota keenya akkuma agartan kana piraankiidhas hin jenneeni piraankicha achuma irratti yuutuuma irratti viidiyoo haalaaluu jedhan dhiisee booda olaaleen booda waan jedhu isatu beeka. Egaa daawwattoota keenya akkana fakkaata nagaan naa tura. Like, share, subscribe gochuun dagatinaadha.